Kuteji bonni ko ya shamar mare ko nambulam bela absar mare. Ya shamar mare ko nambulam bela absar mare. Lolte lotte jedu ya shamar mare ko nambulam bela absar mare. Mare ko nambulam bela absar mare. Yo awaj kute kuno masinga sharara kute kuno masinga mare 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 kujanna ma to sadida ko nambulam namare. Durani faayidaa qamadii kana hin deemu diidaa turre mormaa turre garuu waggaa lamaan kana asitti erga qamadii kana itti gallee hojjechuu jalqabne waggaatti si'a lama oomishuudhaan oomisha guddaa arganne bara kana qarshii guddaa irraa arganne jecha qarshii isa duraarraa qarshii guddaa arganne kuntaalli oomisha keenyaallee harka lama dabalataa deeme biraachaa kana booddee qamadii kanarraa kaasne qonnaa lammaffaa moqonne qonnaa gara fuulduraatiif immoo of qopheessaa irrachaa. Amma garuu erga gurmaa'e naaraan kun dhufee keessumatti karooraan yeroodhaan xaa'oodhaan fudhachuudhaan yeroodhaan laga kana baqasuudhaan yeroodhaan facaafnee deebinee immoo boqqollootti deebisnee galchuudhaan waggaa tokko keessatti yeroo lama fayyadamnee jirra. Meeshaatiin qamadiin kun ergi dhufee waggaa lamaasitti baay'ee fayyadama. Bonee duwwaa eegganna. Boneen immoo waggaatti deebi'ee qotamaa amma garuu waggaa keessa waan lamatu hojjetamaa baay'ee nu gargaara. Qamadiin kun tokko oomisha isaatii bu'aa birriidhaa fi deebi'ee nyaataafis baay'ee nu fayyada. Qonnaan bulaan keenya akka kanatti karooraan hojjetaan ture dura. Amma garuu erga karooraa kanaan gabbu'ee bu'aa baay'ee qabna. Bu'aa nuyi qabnu kallattiidhaan nu agarsiisanii kallattiin gaafa nu agarsiisanii jedhan immoo isumarra buunee hojii hojjenne. Kanaaf faayidaan isaa amma tokkoffaan qamadii hin fayyadamna, lammaffaan boqqolloo hin fayyadamna, ammas gara fuulduraatti kanaa olitti hin fayyadamnee abdachaa jirra. Waggaatti lafti kun oomisha tokko bichaa kenna. Amma garuu waggaatti oomisha lama kenna jecha. Oomisha lama kennama qonnaan bulaan keenya nyaata nu danda'eet hojjetaan misoomaa ganaaf galgala bukkee dhaabbateet gahuumsa kennaaf ture. Garuu duraan fedhii xiqqoo qaba ture amma garuu fedhiin baay'ateeti ofii isaanii fudhatanii jalqaban jecha. Hojii hojjennu karaa kilaastara ta'e karaa gurmaa'een ijaaramee dhiyeessii barbaadu achi keessatti argatan. Qe'ee hamaddoo kana kan jiru gara lafa hektaara 170ti. Qonnaan bulaan asitti gurmaa'ee humnas walii ta'ee hamilees walii ta'ee oomisha wal fakkaataa qabeenya wal fakkaataa horachuu akka danda'u hojii guddaatu hojjetamaa jira. Egaa akka mootummaattis hojiin waadaa uummata keenyaaf galle aadeeffatamee uummanni keenya akka aadaatti haa hojjetu kan jedhu qabatamaatti qamadii keessatti kan argaa jirru. Bara kana karoora qabannee lafa hektaara 134 ture. Kana keessaa gara hektaara 129 facaafnee gara 95% ta'u facaafneerra. Kanarraa oomisha gara miliyoona 4.9 arganna jennee qabanne. Yo awaj kute kuno